Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo hojjechuun kiyya baay'ee natti ulfaate jechuudha. Hojiin natti ulfaate. Viidiyoo hojjechuudhaaf natti hin tolle jechuudha. Dhaamsi kun erga naan ga'e hadda bultii 4 yookiin bultii 5 akkasiin ta'a jechuudha. Waan Beerut keessatti ta'ee obboleettiin teenya isin bira isinitti himti, sagaleen ishii garuu baay'ee hin dhageechisu jechuudha. Ani bilbilaan waan naasofsiise waan isheen natti himte hundaa isin biraan hin gaha jechuudha. Viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaati. Hiriyoota keessaniif sheer godha. Wanni akkana kun isin hundarra ga'uuf deema warra Beerut keessa jirtan keessattuu. Isinirra gahuuf deema. Keessuma jirraayyuu hundi keenyayyuu rakkoo baay'ee argaa jirra waan ta'eef obboleettii teenya madaamiin akka ishiin gootee saqaayyaatee booda lubbuu ishiillee baaste hiriyaan ishii isin biraan geessu jechuudha. Illee irraan dabarsee sagaleen ishii baay'ee waan hin dhageechisneef isin biraan hin gaha jechuudha. Haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Kunoo asiin gannaa argamee jira. Sagalee ishiin argitee jirti jechuudha. Anis maraa dhaggeeffadhee hin finne. Isiniifan fixa jechuudha. Haga dhumaa yoo waan dhageechisu baay'een dhageechisu waan ta'eef baay'een dhageechisu laa hojii irraa haga dhumaa sagalee itti banee yoo kan dhageessan ta'e dhageessanii san booda immoo ani isinitti anuma bilbilaan haasofsiisa waan ta'eef jechuudha. Achi booda silkii naaf hin dawwalchiistu akkamiin godhaa jette. Erga farramteeyyuu isheen na biraayyuu saaffarte. Achi booda warri kun silkii haaraa jira ture. Silkiin anaaf kennan jechuudha. Jalqaba birri kudhan gaafannaa silkii seenee eeyyamamu amma waggaa 2 fixutti naan jedhan. Ishiin jedhe manzim jedhe. Kaza isaan abbaa fi abbaa mucichaa ani bira jiru waggaa 88dha. Achi booda ishuman jedhe nuti min jedhe. Achi booda mucaa durbaa immoo biyya Kuwaitii qaba jechuudha. Silkii qabachuu qabdi jedhanii jettee silkii anaaf bichisiiste jechuudha. Jenna ishii jedhe silkii kanayyuu qabadhe. Achi booda irraa fuudhee qabadhe waasaappis naa bananii immoos naa bananii naaf kennan. Gaafa anaaf kennanii mucattiin sun maallaan jetti siistariin koo immoo qabdii adaraa kee irratti hin dawwaladha naan jette. Jetti ishiin tibeetii keessa galte mana fira isaaniitti wal agarre irratti seef gootee irratti sagalee keessiif. Wallaan isaanii cufaa ture sagalee keessiif. Gaafa sagalee keessuufi anummoo zarii isaaniitti hin mul'isin naan jedheera namichi. Isaan silkii qabatanii isheen as turte waggaa 5 silkii malee teesse akka hin mul'isne naan jedhan isheen jedhee as keeman qabadha jechuudha. Yoo waan qeeman galuu bichitti aagaa fuutee olii gadi hin deemin naan jedhanii isheen jedha garuu fuudhee man deeman dhokadhe. Isheen dhokatte karaa waasappii sagalee keesseefitti amaaradha. Amaarinyaatiin haasofti. Jintibeeti keessa galtee haasofti. Sagalee qabdee fi sagalicha sana dhaggeeffatanii hin deebisan. Gaafa deebisanii ani bishee tasuma waliin agarra jechuudha. Waggaa kana dhagala. Achi booda maal taate birrii silkii warra koo isheerratti hin dawwalu anatti kennuu diddee naan jette. Warri koo isheettiin kennuu isheen natti kennuu diddee isheetirratti dawwalu natti kennuu diddee maaluun godhaa jette ani birrii jaan baadhee jira. Yoo suuqii si baasti miti jettee hin jedhe naan jette suuqii si baasti taanaan hoo dawwaladhu birriin jaan harka jira. Yoo booda silkii jalqabarraa dawwalte beekte dawwaladhu hedheen birrii jaan sana kennaafeen. Ishee jettee anarraa fudhattee sokkitee aniif ishee wal biraa aniif ishee wal biratti argite naan takka ani akka aniif ishee wajjin haasa'uun hin barbaaddu jechuudha dubartiin sun. Akka aniif ishee wajjin haasa'uun tasumaa hin barbaaddu. Achi boodaan birricha sana kennee fi wal biraa galle ergasii baay'ee wajjin wal argine baay'ee wajjin hin haasa'u. Yoo argine iyyuu kottu na bira taa'e jettiin. Mana keenya illee yoo fiddee dhufte kottu na bira taa'e jetti jechuudha dubartii ishee. Jennaan isheen jedhee zimuman jedhaan wanta tokko itti hin jedhu. Birrii naa kennuu diddee naan jette. Birrii naa kennuu diddee jennaan akkamitti walitti baay'istee siif kennuuf dhagaa maaliif si dhowwatti si dhowwattu jedhaan. Maaliin godha akkasitti mana obbolaan
ishee nageessite na hojjechiiste isaa afurittiin hirribarraa kaasaa lamatti irra fanaan jette. Jinaan dhukku jalqaba sitti mameeramin farramin jedhame ammaaf cakkan egaa wanti godhamu hin jiru. Waggaa tokkotti eessee galuu geera. Kaf waggaa tokko fixee atuun galtaa indagana waggaa lama fixni jennaan hin galle waan ta'eef hin cannaqamini kanaafiyyuu cakkanni hojjedhu sila dhufteef hin jedheeni. Jennaan isheen kee bakka silas maal godhuu jira naan jette. Zimma jenne ramadaana aniif isheen qidaa kamisa wal agarre wajjin haasawaa haadhisnu malee nagaa wal gaafanneerra. Achi qidaamee sana dubartii mucaayyoon arsii tokko jirti. Baashaa jedhamte malee saafartee jirti. Isheen jirti akka midhaan qidasii wajjin wal agartanii beektu naan jette. Aniif maqidas kamisa wal agarre ilaal kamisa wal agarre. Aniif maqidas kamisa wal agarre. Mucaayyo isheen arsiisu maal qidaamee maal gaafatte. Mucaayyo ishee sana argitee ani isiituma hin argeeyyuu qaanqaa ishee beeku itti naasa'u ati argitee taadara fayyaama qabdi naan jette. Fayyuma qabdi maal taate dhinga gaafa kamisaa qeessaanii turre nagaa isheetiin jedheen. Fayyaama miti barra harki isheetti dhidhiitee akkasitti gidduun isaa faca'ame olii gadi ta'ee jira jechuudha. Olii gadi akkasitti faca'ame jenna maal argi keenya jenna isheen qorichatu akkasina godhinaan jette. Dubartiin isheen furdatti godhinyaan kenaa jette. Argitee isheen qorichaan isheen madeessite isheen immoo furdatti naan jette. Mucaayyootee qalluu duutuu nyaatatti laattu akka maaf nyaatte jettiin maaf akkas goote jettiin bakka waanuma hin jirretti balleessaa itti fudhatti jechuudha. Jennaan jibbuudheera argeera gaafa kamisaan argee fayyaa isheedhaan jedheen. Kaleessa duuteem naan jette. Hin jedheen kaleessa duuteemii anu dubartii koraan dhaqee garuu hundi isaaniiyyuu wal ga'anii ati waan silkii qabduuf akka boontuun hin dhageenye jedhaa jiru. Kanaafiyyuu dhageera hin jedhiini naan jette. Dhageera hin jedhiin hundi isaanii wal ga'anii anuu isuma isheen akkasitti walumaan ta'e isaan beeku. Walumaan ta'e isaan anuu sirriitti dhaabadhee mandhagee ta'ee taa'ee mandhagee ta'e hin beeku jechuudha. Naasuu guddina waan hin ta'e. Achi booddee akkan dhagee dubartii obboleettii dubartii isheetiin dabalee gaafadhe jechuudha. Isheen immoo sababa jaarsaa fi silkii koo qabdi dabalee nan gaafadheeni. Jenna eenyu akkas dhaggaruu naan jette. Akkan dubbanne naan jette. Achi booda isaan akkan dhagee itti himanii isheetti himanii achi booda reeffi ishee shooqanii lama bakkee bulee jira naan jedhan. Yoona kan isheen duutanii kamisa argeera. Yoo wasumadha naan jedhan. Akkamitti kun ta'uu danda'a? Utuu isheen ala ba'aa jirtuuti sorma keessaatti argamte du'aan ishee naan jedhani. Akkas jechuun nagee dubartii kootti himanii nagee naan jette. Bakka waliin saasii waan qabadhu sana wallaalee nan taa'ee nan dhaabadhitee isaa rabbi bichaatu beeka. Ishee obboleeyyan kiyyaa akkuma dhageessan sagalee ishii hunda itti isiniif fixu baay'eedha jechuudha. Hin baay'ata waan ta'eef ani immoo tuyyuu bilbilaan haasofsiisee irraa hubadhe. Kanaaf waan ta'e hundaa isinitti hima jechuudha. Ani gaggabaabsee akka sagaleen isinitti hin baay'anneef jechuudha. Wanni taa'ame amma mucayyoo amma sagalee ishii dhageessan tunii fi kan amma ajjeesanii gatan tuni jechuudha. Dirra tokko dhufanii yaani akkabaabii tokko dhufan jechuudha. Akkabaabii tokko dhufanii yeroo kanaan mucayyoon amma sagalee ishii dhageessan tun jaarsa waggaa 80 wayiitii fi mucaa tokkicha qabaa isaan lama wajjin jiraatti. Wajjinis baay'eetti ulfaatu. Sababa isheetiif garuu rakkoo baay'ee irra tursiisan jechuudha. Obboleettii teenya tanallee amma sagalee dhageesse ji'a 3 guutuu dugdi ishii cabeetiniin dhukkubsachaa turte jechuudha. Sababa isheetiif jechuudha. Sababa ishiin duute
akka ishiin duute akka namni hin dhageenye akka warri hin dhageenye akka namni tokko hin dhageenye bilbila ishiitis irraa fuudhanii faayilii ishiin keessaa qabdu imoota waatisaappii hunda keessa dileet godhanii lakkoofsa ishiin qabdu keessa dileet godhanii akka ishiin duute jetteetiin namatti hin baastee hin himne jedhanii kabalanii maal jedhanii baay'ee ji'a sadii na dhukkube jette haa ta'uyyuu isheen amma kunoo galata rabbii homaan taane fayyummaa jirti jechuudha. Akkamitti ajjeesanii jetti tana fudhatanii jechuudha. Fudhattee dubartiin tun baay'ee hamtuudha. Dubartiin yookiin madaamni ishee fudhatu tun baay'ee nama badduudha. Ijoolleen intala ishii beektu takkatu jira. Mucattiin tanaan dura as turteyyuu baay'ee dararaarraan geesse turte. Yeroo ishiin xiqqoo gadi baatetti jalaa baatee baddee mana kana hin seenin yookiin ammoo iyyuu ji'a lama yoo fixxe hin farramini jedhanii gorsanii. Ishiin haga ji'a lama hin finnetti baay'ee hojiinis ittiin baay'isne rafiinsa illee yeroo raffisti minaamin akkas jechaani turte yeroo ji'a lama xumurte ishiin farramtutti kun marti irra gahe jechuudha. Dagaan kun marti irra gahee nyaata hin kennituuf yoo ishiin fudhatte nyaatte maaliif nyaatta jettiin isanii achi wanni ishiin hojjettu marti kilooreksii fi filaashiidhaan harki ishii ciccitee dhiigni malaan kun keessa gadi yaa'atte akka obboleettii teenyarraa dhageessanitti jechuudha. Maal taate harka jennaan hiriyaan ta'e furdatte naan jettiidha. Qorichaan harki ishii qe'ii ta'e kun hin furdatte hiriyaan ta'e. Yoo ani deemee mana san dhaqee ani alan taa'a ishiin mana keessatti hojjette sirma ol nun agarsiisanii an jaarsa hojjennan dhaqaa jaarsuma biran taa'a. Yeroo kamsaa waamicha qabdi hundi keenya iyyuu kaanee dhaqne ishiin manatti akkasitti meeshaan silaa ishiin gargaaru qabdi kamma sarratanyaan tokko sarratanyaa bira deemteen gargaarti. Ani zim jedheetan ala ta'a jaarsa waliin akka ishii bira hin dhaqne jetteetti kan ishiin na dhorgite. Kanaaf ishiin meeshaa ofiin dhiqatti. Obboleettii ishii lakkoofsa irraa fudhadhee tanan waatisaappii qabdi rikoordii naa goote akkam nagaa qabdi akkas maal jette sagalee obboleettii ishii san akkamittan akka dhageechisuun dhabe. Yeroo kamsaa kana tasa akkas yeroo isaan alatti gadi bahanan gaafadhe akkam nagaa keetti jirta namni jedhe yeroon gaafadhu ana baay'ee humnaa ol natti ta'e obboleettiin tiyya sagalee naa ergite akkamitti akkas dhageechisuu hin qabu. Bakka waan kiyyatti nimini naguma qabdi jedhiin malee ana baay'ee oovarii natti ta'e jira jettee itti himti jechuudha. Guyyaa kamisaa kana jechuudha. Baay'ee harki ishee hiitee jira. Hin nyaattu hin obaastu nama fuulduratti kabalti yoo ishee waa'ee jettee baay'ee humna ol ta'e yeroo kamisaa kana argitee bira galtee guyyaa sanbattaniitti kan isaan ajjeesan jechuudha. Baay'ee ulfaata hin ajjeesanii yeroo amma tun dhageessutti jechuudha. Amma hiriyaa ishee sagalee ishii dhageessan kana yeroo ishiin dhageessutti mobaayila ishii irraa fuudhanii faayilii ishiin keessa qabdu hundarraa balleessanii ishii wayii dubbachuu mobaayila kennuu dinnaan kabalanii dhiigni afaan funyaan na yaa'ette jechuudha yeroo sanitti. Kun hundi biyya Beerut keessatti ta'e jechuudha. Haga ammaa obboleettiin teenya tun warri hin jirti jedhee eega malee duute ishii hin beekanii suuraa ishii baasuudhaaf suuraa ishiin qabdu lakkoofsa obboleettii ishiin kan qabdu hunda isaatuyyuu jalaa dileetii godhaniiti jechuudha. Kana biyya Beerut kana keessa jira jechuudha. Dhugaan hin turtis malee hin baddu hin jedhama jechuudha. Suuraa ishii lakkoofsa obboleettii silaa kan qabdu silaa kan bahu jalaa fuudhaniitti maatii ishee dhorgan jechuudha. Beerut keessattuu kanatu jira yaa obboleeyyan kiyyaan dhugaan isin jedha. Kuni siruma immoo samoonni kana caalutu tatta'amaa jira baay'ee nama sodaachisa. Dhugaa baay'ee nama sodaachisa jireenyi Beerut keessa. Baay'ee nama sodaachisa. Yoo waanuma gaddaan nu biraan geessa hin jettanii garuu waan hunda isaatu dhagahuu qabdanii. Ijoolleen baay'een isaanii beelan du'aa jiran jechuudha amma karaa irratti bakka maal jedhee akkasinitti mun beeku biyyi Beerut tana rabbi bakka isin jirtanitti fayyaa isinaa kennu yoo tana kadhannumaan yoo biyya kana keessaa baanee galle malee ani hin beeku baay'ee ulfaatee jirti.